kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa har'a seenaa Ahmed Taqii Sheikh Mohammed Rashid wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Amma xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ahmed Taqii hundee Sheikh Mohammed Rashid goota gaaffii mirga Oromoo fi dhaabbachaa turedha. Maqaa fi seenaan isaas yeroo hedduu kan elemoo qilxuu waliin ka'a. Qabsaa'onni amma bara kanatti jiranii osoo hin heddummaatiin eenyummaa Oromoof nama qabsaa'aa gaaffii mirgaa fi walqixxummaa hidhatee nama ka'e ture. Abbaan Ahmed Taqii Sheikh Mohammed Rashid Bilaal balballeetti cirraatti barsiisaa amantaa Islaamummaa beekumsa qabuu fi jiraattoota Oromoo garreen Harargee biratti nama beekamaa ture. Haati isaa Maariyaam Ahmed Haaji Saaliyaa Diimaa jedhamti. Ahmed Taqii mucaa shanaffaadha. Lamaan isaanii waan reefuu daa'imummaa isaaniitiin du'anii fi mucaa sadaffaa jedhamuun beekama. Ahmed Taqii jalqaba barootii ijoollummaa isaa iddoo dhalootaa isaa Harargee dhihaa balballeetti aanaa Habarootti dabarse. Umriin isaas barnootaaf gaafa ga'u carcar deemuun barnoota amantaa Islaamummaa barataa tureera. Yeroo sanas seenaa aadaa eenyummaa Oromoos barataa guddate. Barnoota yaalaa aadaa Arabaa fi Afrikaas qo'atee umriin isaa 20 gaafa guutu galamsootti hojii daldalaatti bobba'ee bu'aa qabeessa ta'uun namoota harka qalleeyyii ta'anii fi barattoota deeggaraa tureera. Galamsoo yeroo jirus Jeneraal Taaddasa Birruun wal bare. Taaddasaanis hidhaarra waan tureef itti deddeebi'uun isa gaafachaa tureera. Taaddasaa waliinis Ahmed Taqiin Oromoon sirna abbaa lafaatiin bitamaa ture. Mirga walqixa abbootii lafaa waliin akka qabanii barsiisaa hawaasa kakaasaa turan. Finfinnee fi Dirree Dawaa deemuun baarootumsaa Jaarraa Abbaa Gadaa fi Alii Birraadhaan carraa wal baruu fi waliin qabsaa'uu argateera. Bara 1966 sirni mootummaan Hayilee Sillaasee Dargiin qorame qormaatichiti itti ulfaatee booddee kufaatiin murtuu argate. Ahmed Taqiis walitti dhufeenya Taaddasaa waliin qabanirraa kan ka'e Taaddasaan mana hidhaatii akka miliqu haala mijeessee ture. Sababuma kanaanis baqatee Finfinnee ba'e. Finfinneettis elemoo qilxuun wal baranii gorsa elemoon galamsootti deebi'ee gale. Bara 1966 namoota 19 ta'anii gubbaa qorichaa bu'uunis qabsoo hidhannoo gaggeessuu jalqaban. Tarkaanfiis abbootii lafaa toora sana irratti fudhachuu eegalan. Ergamtootaa fi eegdota abbaa lafaa toora sana kan ture kan Mulaatuu Taagany ajjeesan. Mulaatuunis haaloo ba'uuf jecha barsiisaa amantaa Islaamummaa kan turee fi hawaasni mirga isaatii fi akka ka'u barsiisaa kan turan Haji Omar qorichee ajjeesise. Ahmed Taqii fi gareen isaas Mulaatuu fi namoota isa hundaa hardimmiitti ajjeesan. Reeffi Mulaatuus galamsoo geeffamee hawaasatti agarsiifame. Gochaan kunis hawaasni cunqurfamaan cunqursitoota ofirraa buusuu akka argisiisutti kan lakkaa'ame ture. Abbootiin lafaas bornuuf hin ooltuun aaranii halloo ba'uu fi namoota shakkaman mara to'annoo jala oolchuutti ka'an. Ahmed Taqiis miliqee gara elemootti makamee socho'uu jalqabe. Ahmedis daldalaa waan tureef loltoota isaaniitii fi deeggarsa maallaqaa taasisaa ture. Elemoo waliin bubbeetti wal arguun loltoota isaanii eenyu olaantummaan gaggeessuu akka qabu mari'achuun elemoon dura taa'aa ta'ee filatame. Ahmed Taqii ammoo koomaandarummaan muudamee qabsoon itti fufe. Ahmediifis
maqaan qabsoo hundee moggaafameef. Maqichi garuu jalqaba abbaan isaa kan ittiin isa yaamu ture. Mootummaan Haile Sillaasee aangoon dargiin yoo irraa fudhatamu dargiin humna cimaadha jedhee kan itti dhaadatu keessaa tokko kan ta'e loltoota jeneraal Geetaachoo Shiibashiitiin hoogganamu itti erge. Bulchaan Harargee Koloneel Zallaqaa Ahmed Taqiin yoo ajjeefamuu baate galamsoo guutuma ishii akka barbadeessu labse. Barbaachisitti fufe. Bara 1966 gareen loltoota dargii fi Ahmed Taqiifaa ciroo galamsoorraa kiiloomeetira gara 26 fagaatutti wal dura dhaabbatanii Ahmed Taqiisi barii wareegame. Elemooni aangoo koomaandarummaa fudhatee loltoota isaanii hoogganutti ka'e. Elemoonis dhukaa moortariin lubbuun darbe. Loltoota isaanii keessaas namoonni 3 qofti lubbuun hafan. Abbaani Ahmed Taqiisi du'a ilma isaanii yoo dhagaani ilmi kiyya hinduuni dhiigni isaa firii harra faca'e boru biqilee daraarii sanyii bu'aa qabeessa walqixxummaa Oromoof dhangala'e ta'a. Firiin isaas muka guddaa firii buusu ta'a. Maqaan Oromoos akka awwaalamitti nafu addunyaa maratti beekamtii gonfata jechuun kan har'aa itti mul'ate dubbatan. Ahmed Taqii ijoollee osoo hin uratiin hafus har'a nuti hundi firii wareegamtootaa taanee biqiluun imaanaa isaanii fudhannee ilmaan isaa taane. Maqaa gootota Oromoo faarsuufis namoonni ifaajaa turaniiru. Alii Birraas sirba isaa yaa hundee bareedaa yaa hundee miidhagaa jedhuun sorgoo fi sokkoon sirbee isa yaadateera. Hundeeni Ahmed Taqiidha. Simbarbaadaa gadinteenye takkaa bal'amanaa kambii eessatti si argaa. Yaa hundee bareedaa yaa fintee miidhagaa. Ya hunde farida ya finte itaga Teewodiroos Mulaatu barreessanii asoosama afaan Amaaraa beekamaani fincilaa fi qabsoo Ahmed Taqii Elemoo Qilxuu kitaaba isaa Akaal Daamaa keessatti paatummaan itti fayyadamee asoosama seenaa irratti bu'uuree barreesseera. Haa ta'uutii seenaa qabsoo isaanii gara miseensummaa yookaan deeggartoota paartii warraaqsa uummata Itiyoophiyaa isa IHAPaan beekamutti dabsee erbee kaa'eera. Seenaan isaa garuu gonkumaa IHAPaan wal qabateen turre. Weellisa Elemoo Aliisi qabsoo fi waraana isaan cirootti gaggeessan faarsuun albama isaa Oromiyaa jedhu kan bara 1984 baase keessatti gootota kanneen yaadateera. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba seenaa gootota Oromoo jennee goota keenya Ahmed Taqii yaadanneerra. Asuma irratti xumurra sagantaa seenaa gootota Oromoo isa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa. Simbarbada hogu gadinteenye takkaa. Simbarbada hogu gadinteenye takkaa.
Simbarbadanku gadinteenya takka Simbarbadanku gadinteenya takka Wala mana kabi eessatti si argaa Eessatti si argaa Simbarbadanku gadinteenya takka Wala mana kabi eessatti si argaa Simbarbadanku gadinteenya takka Wala mana kabi eessatti si argaa Yaa hundee bareeda yaa fintee miidhagaa Yaa hundee bareeda yaa fintee miidhagaa Ibida jalala berkapsistusi Ibida jalala berkapsistusi Ibida jalala berkapsistusi Ibida jalala berkapsistusi Ijati afamu baragartusi Baragartusi Ibida jalala berkapsistusi Ijati afamu baragartusi Ibida jalala berkapsistusi Ijati afamu baragartusi Ya hundee bareeda yaa fintee miidhagaa Yaa hundee bareeda yaa fintee miidhagaa Simbarbada hobbu gadinteenya takka Simbarbada lamana kabi eessatti si argaa Ibida jalala berkapsistusi Ijati afamu baragartusi Pada feeling gadas numanega ole Jala patentu yo warisi lole Ya hunde bareda ya finte milaga Ya hunde bareda ya finte milaga Hale feeding gadas sumanega ole 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 Jala batenduktu yo warisin lole yo warisin lole Hale feeding gadas sumanega ole Jala batenduktu yo warisin lole Hale feeding gadas sumanega ole Jala batenduktu
yo warisin lole. Ya hunde pareda, ya hunde minaga, ya hunde pareda, ya hunde minaga, ya hunde pareda, ya hunde minaga, ya hunde pareda. Ahya finte minaga, ahya hunde pareda, ahya finte minaga, ya hunde.